Ashama kabajamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee. Guyyaa har'aa oduu ijoo ta'an tokko qabannee isiniif dhiyeessina. Hanga dhuma qophii keenyaatti nu waliin ta'a. Pirezidaantiin Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir ajajaa waraanaa humna addaa kan ta'e ergamaa Jeneraal Daagaaloo kan ta'e Yesuuf Izzaatiin haasofsiisuu isaanii dhaga'amee jira. Jeneraal Daagaaloo waliigaltee waraanaa dhaabuu kabajuu walitti bu'iinsa dhaabuuf qophaa'oo ta'uu isaanii fi yaalii nageenyaa IGAD akka deeggaran ergamaa isaaniif ibsuun isaas beekameera. Ajajaan raayyaa waraanaa Sudaan Jeneraal Burhaan torbee darbe keessa ergamaa addaa isaanii gara pirezidaantii Kiiriitti erganiiru. Odeeffannoo dabalataan Itoophiyaa fi Kolombiyaan hariiroo dippiloomaasii isaanii cimsuuf waliigaluun ibsame. Biyyoonni lameen marii siyaasaa fi dameewwan tumsa garaagaraa irratti waliin hojjechuuf waliigaltee waliif mallatteessaniiru. Itti aanaan muummee ministeeraa fi ministeera dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnon itti aantuu pirezidaantii Rippaabilika Kolombiyaa Firaansiyaa Ileenaa waliin mari'ataniiru. Kolombiyaan waggoota 50 booda imbaasii ishee irra deebiin Itoophiyaatti banuuf murteessuu ishee obbo Dammaqaan dinqisiifachuu eerameera. Itoophiyaan yeroo itti aantuun dameewwan daldalaa investimentii turizimii aviyeeshinii fi teekinooloojii irratti Kolombiyaa waliin tumsaan hojjechuuf fedhii qabaachuu ibsaniiru. Kolombiyaan waggaa dhufu teessoo miseensaa sochootuu mana maree mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii argachuuf gaaffii dhiyeessuu yaadachiisuun kunis dhimmoota naannawaa fi shororkeessummaa ittisuu irratti biyyoonni lameen waloon akka hojjetaniif kan gargaaru ta'uu eeraniiru. Taantuun pirezidaantii Rippaabilika Kolombiyaa Firaansiyaa Ileenaan dhiibbaa Itoophiyaan Afrikaa fi naannawaa ishee irratti qabdu Kolombiyaan imbaasii ishee irraa deebiin Itoophiyaatti akka bantuuf sababa ta'uu eeruun murtichi hariiroo biyyoota lameenii gara sadarkaa olaanaatti ceesisuuf kan kaayyeffate ta'uu ibsaniiru. Muuxannoo teekinooloojii buna biyyattiin ittiin waltajjii addunyaa irratti ittiin beekamtu Itoophiyaaf kan qooddu ta'us beekameera. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya guyyaa har'aa asuma irratti goolabna. Turtii gaarii qabaadhaa. Laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Galatooma.